Hordoftoota keenya ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan har'a sagantaa addaa qophaa'e irratti luboota waldaa kiristaanaa ergaa ayyaanicha ilaallatu nuuf dhiyeessan qabna. Keessummaa jalqabaa of beeksisuudhaan jalqabu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Ummanni Waaqayyoo hundumtuu addunyaarra jiraattan. Guyyaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin baga isiniin ga'e. Alluba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaanaan jedhanii mana kiristaanaa fayyisaa addunyaa Ortodoksii Oromoo Waashingtan DC irraa jirurraayu. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Guyyaan dhaloota gooftaa guyyaa inni adda adda ba'ee walitti dhufee Waaqa galateeffateedha. Samiif lafni uumamni samii uumamni lafaa kan itti Waaqayyoon galateeffateedha. Isa darbe dhiisnee isa fuunduraa qabachuudhaaf waan kenna Waaqayyoon nuu kenne qabachuudhaaf biyya keenya jaallannee saba keenya jaallannee addunyaa kana gara gaariitti jijjiiruudhaaf Waaqayyo karoorfatee nu kaa'ee jira kan ta'eef hundumti keenya ayyaana kanaan kenna Waaqayyoo galateeffachaa walii keenyaan immoo gammachuudhaan nagaadhaan akka waliin jiraannu biyya keenya biyya nagaa akka taasifannu waan nurraa barbaadu Waaqayyo kan itti gammadu hundumaa akka hojjennu dhaamsa gabaabaa isinii dabarsuun barbaada. Lubii waldaa kiristaanaa kabroon ergaa nuu dabarsanis jiru. Maqaan koo Lubaa Abdiisaa Balaayaa Toomsaan jedhama. Waldaa Ebenezer Afaan Oromoo Kansaasitii Manzuurii irraa har'a karaa kanaan gara keessan kan hin dhufee fi ergaa gabaabaasaa waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosii isiniif dabarsuudha. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko ol wajjin dubbifannaa ergaa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9:2 akka jedha. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaasaa hin arga. Warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni baa jedha macaafni qulqulluun. Kiristoos ilmi Waaqayyoo biyya lafaa irratti dhufee dhalachuu isaatiin saba dukkana keessa turaniif ifi guddaan hin ba'e jedha. Nuuf warra har'a isatti amanneef dhalachuun gooftaa Yesuusii kan inni nuuf kenne yoo jiraate dukkana keessaa gara ifasaa isa dinqisiisaatti dhufne jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo yeroo ayyaana kana kabajannu wanta nu yaadachuu qabnu dukkana keessaa gara ifaatti dhufuu keenya, nagaa argachuu keenya, nagaa kana immoo biyya lafaa irratti labsuu keenya, nagaa kana immoo biyya lafaatti dubbachuu keenya jechuudha. Yeroo ayyaana kana kabajannu namoota baay'eetu biyya lafaa irraa nagaa dhabee jira. Nagaan booreera. Biyya keenya keessa nagaan hin jiru. Nagaa kanaaf kadhachuu qabna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana tokkummaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Hordoftoota ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos kabajan maraan irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e ayyaana gaarii.